gargaarta sun daangaa qabaachuudha qaba. Amma ijoolleen tokko even mindaa odoo eegin liqeeffatanii maallaqa jiru. Hin qaban homaa of harkaa. Humaa sumunii takka. Kanaaf akka amma ergamaa mucaan barreessee maal jedhe hin aaru ijoolleen biyya Arabaa hin fuudhu wedhe. Hin aaru. Maalirraa kaanii aaru? Homaa of harkaa hin qaban odoo dhukkubsattee hoo? Otoo dhukkubsattee hin galti. Ciisti maatirra. Hin jaalatu maatiin. Maaliif baranii jiru kaa ishiitu jiraachisaa ishirraa eeguu. Sidii galee yoo dhibamtee immoo achirratti haftee sun akka hin taaneef ofiifis waan irratti kuftan. Of hin dagatiinaa. Walumaa galatti of hin dagatiinaa. Baanii biyya Oromoo jiran kun baay'ee miidhamoo baay'ee boo'u keessuma isaaniitti kan baasanii galanii manneetu caala kan himatan caalayyuu jechuudha. Haa ta'u garuu akkamitti miidhaman maaltu isaan miidhe kan jedhu maddi jalqabaa tokkoffaa nuyi dhuunfaa keenyadha. Nama biraatu hin taane tokkoffaa irratti nuyi akkamitti hojjenne fakkeenyaaf waan ragaa hin qabne hojjenna. Hojii gaafa hojjennu waan ragaa qabatamaa hin qabne. Fakkeenyaaf namni tokko anama fakkeenyaaf lafa bitadha haa jedhu. Lafa bitadhaa egaa lafa bitadhu tarii obboleessa kootiin tarii abbaa manaa kootiin tarii immoo abbaa fi haadha koo gidduutti. Ijoolleen keenya haadha isaanii abbaa isaanii yookiin dhirsa isaanii yookiin hiriyaa isaanii amanu. Asuma achee birriitti ergu malee mee akkamitti bittan ragaa tokko malee jechuudha. Gaafii hin gaafatan akkamitti bittan lafa kana eenyurraa bittan maqaa eenyuutiin bitan dhugaa isa kan waaqaan isinitti hima kan ijoolleen asirratti ba'anii hin dubbanne ijoolleen birrii waggaa 5 nyaataman hiriyaa isaanii obboleessa isaanii meeqan beeka jechuudha. Meeqan jira jireenya koo keessallee. Haa ta'uuti kana maaltu fidee yoo jettan tokkoffaa gaafuma jalqaba birrii asii achi arginu dadhabnee ifatamnee shintibeetii namaa keessatti danfinee keessaa ijoolleen Dubaay keessa jirtan hin beektu haala biyya kana keessa jechuudha. Danfinee maal jennee gaafa nuti finnu birriin kun akka waan asii ammaaramtee asii achi ergamtuutti malee akka waan dalqitti fideetti namni qoxxoru hin jiru. Gatii dadhabbii immoo beekuu kan danda'uu fi bakka itti gochuu kan danda'u siifi si qofaadha. Akkamitti akkana goona akkamitti abbaa keenya shakkina akkamitti haadha keenya shakkina beekna kana hundi keenya fakkeenyaaf biyyarra jirru birrii namarraa liqeeffannee xiqqoo tokko. Fakkeenyaaf amma innaa birrii biyyarraa liqeeffannu birrii namaa sana yoo giseedhaan deebisuu baanne akkamiin namni namatti lola akkamiin namni wal fixa birrii jechuun nama walitti buusti. Birrii jechuun haadhaaf ilmoo abbaaf ilmoo dhirsaa fi abbaa manaa wal eegsisti. Walumaa gala beekna waan birriin nama godhu eenyuyyuu namni kana wallaaleen jiru. Haa ta'u ani har'as hojjechuun koo maal gochuu fi ofii kootii waa arguuf galeetti boqochuu fi malee guutummaan walitti maatii jiraachisuuf miti. Guutummaan walitti immoo dhirsa keessaniyyuu amanuu miti jechuudha. Maal goo ture ragaa qabatama viidiyoo naa waraabi jettanii viidiyoo raafisiistanii gaafa lafa bitattan gaafa walii farraman gaafa walii godhan bifa kanaan namni hundumtuu adeemuu qaba ture. Ijoolleen keenya asaaniitu lafa naa bitee abbaan manaa koo mana naa ijaaraa jira abbaan manaa koo achi deemanii suura kaasanii darbu mana namaa achi deemaniitu waan kan shiin tana itti agarsiisu jechuudha. Nama meeqa beekna nama akkasittiin ilmoo isaa gowwoomsu nama meeqa beekna nama haadha mana isaa akkasiin gowwoomsu. Haa ta'u kun akkamiin dhaabbachuu danda'a yoo gara furmaataatti deemne malee isa jalqabarraa kaasnee amma dhumaatti naasufna hojjenne ittuyyuu hin baasu. Amma garuu wanti jiru akka nu hubadhutti yoo ati jabaattee waan kee qabatte hin kabajamta nama kan birattiyyuu. Dhirsa kee biratti kabajamuu dandeessaa haadhaaf abbaa kee biratti ollaa kee biratti kabajamuu dandeessa yoo maal goote yoo waan ati qabdu waan dafqitee fidde kana qabachuu dandeesse. Yoo danda'ama namoonni akkaawuntiin baafanne faatu jira biyyarra akkanumatti kan dhufan faatu jira. Abbaa manaa isaanii abdatanii dhirsa isaanii abdatanii akkasumas immoo yookiin hiriyaa isaanii referendii fa'aa qabatan kan nama ajaa'ibu kan onlaayinii irraan baran fa'aa isa fa'aa abdatanii qooma isaanii dhiibaniitu asii waggaa amma kanaa hojjedheeranii gaafa galan inni kaan lubbuu isaa balleessaa inni kaan qalbii isaa dhabaa inni kaan qullaa fiiga. Kuni ta'uu maaliif qaba? Keessumaa bara kana keessatti yeroo nuti amma jirru yeroo waan hundumtuu ifaaf bilisa ta'etti yeroo waan hundumtuu silkiidhaan hojjetamuu danda'utti kun maal kanatti ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma yeroo biyya Beeruutiin deemeen ture biyya Beeruutii garuu waa nyaatamtee kaateetu waa barsa beeki. Waggaa lamaan taa'ee yeroo sana birriin 3,000 hojjetaa ture. 2018 hin deeme 2000
kudhannatti fakkaata kanan biyya sanaa galee gaafa hangaloo akkaawuntii qaba baafadheen deeme akkaawuntii warra gaafa hangalu naa galcha ammana ijoollee kennaa ammana maatii kennaa ammana akkas godhatu hin jiru birrii 19,000 na eegee waggaa lama hojjedhe na amanas baadhas achi akka nama maraateetti torba tokkitti hin teenye biyya dubaattan deebi'e waa hundumaa qat godhee tan dhaabe of ta'een deebi'e waggaa kana waggaa amma asii 2011 ji'a shanaffaarran dhufe galata waaqa manan barbaadus ijaarradheera waas qabadheera maaliif namni yoo waa miidhame qofaadha kan of dafee of argu miidhamtee immoo kan inni of agarre baay'eetu jira eenyuyyuu siifi laali amma obboleessa kootiin hin jaalatamu abbaa kootiin hin jaalatamu haadha kootiin illee akkasii bakka nama kamiinuu hin jaalatamu maaliif waa hundumaa qat godhee irraa dhaabe waan ta'eef of ta'ee dhaabadhe waan ta'eef jechuudha gaafa of taanee dhaabbanne nama kamiinuu hin jibbamna boru nama kamiinuu jibbamee dafqa koo tarrafachuu hin danda'a sinii galee dafqa kootti na arrafachuu hin danda'a waggaa arfaan kanaatti fakkaata kanan lafa sana bite dhugaa rabbiin waraqata shiirraa maqaa kootiin waraqata shii sana suura kaasisee gaafa walataa nama sana viidiyoo raabsisee afarkaa qaba amma ammaatti otoo wantichi badee yookiin hin jiru ani ragaa sana nan gaafadhaa jechuudha garuu immoo qabatamaan innaa ijaaramurraa innaa maal godhamurraa ija kootiin argaa wala viidiyoodha kan naa ijaares abbaa manaas miti ganda orma dhala maatiin hundee kan waan kan erga xumurameedha kan argan maatiin maaliif yoo ofitti deebite jiraachuu dandeessa yoo of taate dhaabbachuu dandeessa ijoolleen keenya yeroo hunda boo'icha malee of taanii deebi'anii ofitti deebi'anii of ilaalan boo'uudha wanti isaan beekan kun ta'uu hin qabu malee kun ta'uudhaan qabu namni si jammar ammati qabdutti hundaan jaalatamta hundaan kabajamta gaafa tarkaan qabne namni abbaa kana dhee maal sin jedhu keessa darbaasa gaafa ati gara biyyaatti deebitu waggaa amma kana xaartee galtee akkaawuntii irraa waan qabdu lafa bitattee lafa waan qabdu bibittimsanii fixanii maatiin keenya yoo ergite akkuma handaanqoo biyyoo haatuuti waan ati qabdu wanti hundumtuu haadhuma dardaree mana keetti bitama mana nama hundaa ta'ullee baatu mana namoota muraasaa wanti kun jira gabaa keettumtuu naafuu ishiin dhumte birrittiin ishiin asii ergamtus dhumte gaafa achi ijoolleen keenya kaatee haadha koottan galaa mana naa ijaaran akkas naa ta'an akkas naa godhan gaafa galtu duwwaadha zeeroodha gaafa san waggaa amma kana xaarte ilaali of nyaatanii fixanii dhiiratti ergite dhiirata irraa nyaatee fixe jedhu isuma maatiin harka duwwaati ishee hambisan dhugaa rabbi kan dhiirri sirraa nyaatu meeqatu jira kan hiriyaa isaanii sirraa nyaataman meeqatu jira garuu haa ta'uuti immoo islaamaatiin nama guduunfuu qabu turan maatiin nama kafanuu qabu turan ilmoo isaanii waa gochuu qabu turan akka waan humni daa'ima kanaa dhumne humni keenya waggaa 6 waggaa 7 gaafa ga'u tokko faasii galtee kan daadha dhabu meeqa jira kan ilmoon arganne meeqatu jira ofillee yaadannu nuti galata rabbii nuti garuu gizeedhaan dhalas arganne warri dhalan arganne garuu ofii yaada daa'imummaatti dhiyeenya nuti maal akka hin qabu keenya warri dhalan hin godhatin ofii yaaduun dirqamadha waggaa 6 hojjetanii galtanii gaafa ilmoon barbaadatan hin jiru qabeenyaan qabdan ilmoon qabdan waa meeqa irraa adda baatanii jechuudha kuni ta'uu hin qabu oduu isinitti dheeresse ittiin furre kanaaf maal gochuu qabda isa jalqabaa akka ayyuun jettee of qusattee abbaan sangaattiin qootu namarraa akkan ergifannetti sangaa san akkamitti akka bittuuf fala barbaadi 2 haadhi dhadhaa yookaan aannan ijoollee irraa namarraa akkan ergifanneef akkan bitannetti maal goota akka ayyuun jettetti loon sana bitii bakka buusi yoo dandeesseedha amma kana sitti maa jiru malee saamtee fiddaa miti akkatti fiddu si beeka waan ta'eef kanaaf maal gochuu qabda wantoota ijoo waan dubbii sana karaatti yookaan hundeetti kutee ati immoo irra dabartee fakkeenyaaf loon sanarraa waan argamu waan loon sana lammaffaa sittiin kaasan waan dhadhaa lammaffaa sittiin ka'u yoo ta'e dhadhaa bitti har'a waan dhadhaa argite hojii har'aas torbanarraas waan dhadhaa sitti ka'a san bira dabartee maal goota amma karoora biraa hojjetatta waan hojjechuu qabdu sana hundeetti kuttee fakkeenyaaf eebbaan kan beekuu qabdu hiriyyaan tokko sitti dhufee yookaan namati beektu tokko sitti dhufee omaan qabuuti biddeen yookaan nyaata naafeerii jedha namni kun hojii hin qabu nyaata naafeeri gaafa inni siin jedhu har'a biddeen bittee fi dabarta nama kanaaf biddeen bittee dabartee hojii hin qabu borisitti dhufanuma bittaaf nyaata waan ta'eef nyaata garaatti nyaata waan ta'eef borisiin bittaaf hin dabarta akkuma kana deddeebi'ee
waan ati waan sana bittuuf namicha kana rakkinicha keessaa hin baafne. Maal gochuu sirra jiraata erga wanta kana namichi kun dhufee si gaafateeti nyaata jalqaba bittee wantichi rakkina keessaa akka hin baafne rakkoo sana yeroo furte malee maddi rakkoo isaa maal akka ta'e qarshii dhabuudhaan nyaata si kadhate. Kanaaf maal hojjechuu danda'a namichi kun humni koo immoo maal gochuu qabaa kan jedhu erga yaaddee booda fakkeenyaaf nama kana kophee qulqulleessuu hin danda'a kan ittiin borika dhufee qarshii nan gaafanne. Viidiyoo kanarraa ergaa guddaa hubattani. Rakkoon kun immoo rakkoo hunda keenya akka ta'e akka itti amantani abdiin qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka tasaa TikTokii seenee yaanni jara kana natti tolinnaan anis jara kana keessaa ishee tokko ta'e isinillee jara kana keessaa tokko akka taatani amaneetuma viidiyoo kana waraabe jechuudha. Yeroo takka jechuudha gorsi keessa namaatti dhaga'amu jira. Miidhama kaleessaarraa akka barannu dhaloota miidhamanirraa akka barannu kan nu taasisu jira jechuudha. Sinii galee kanaaf walumaa galatti yeroo hojjennu wanta ijoo tokko maatiif gochuu qabnaadha gorsi jara kana. Sinii galee miti wanta ijoo fakkeenyaaf wanta boru dabaluu ta'uu qabu mala malee wanta boru umee yeroo hundumaa ganama nu gaafatan ta'uu qabudha.